Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin illee baankii Oromiyaatiin illee biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraa manni kun mana keessanii chaanala kanas sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan gadumaatti dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon keenya oolmaa sharafaati jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota 20 kana keessa karaa Itoophiyaa yoo ergattan birrii isin ergattan biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan ani jedhe kanaan maallaqa ergattan san guyyaa har'aa jechaadha baay'ifattanii birriin keessan meeqa akka isinii ta'u baruun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti nama gaafachuurra viidiyoo kiyya kana keessa argachuun hin danda'ama jechaadha. Birrii isuma ergattan kanaan isa ani jedhu kanaan baay'ifattanii birrii keessan amma isinii ta'u baruun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti kana ani qabadhee dhufee akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hooman riyaala, Dubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yoowwaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Turkii liiree, Yemen riyaala, Paakistaan fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo baankii Oromiyaatiin biyyoota akka biyyoota ijoo bichaan qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa irraa kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Dubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii fi yuuroodha jechuudha. Biyyoota kana qabadhee dhufee jira jechuudha. Keessattuu baay'inaan kan ilaalan warroota Duubaayii fi Saawud Arabiyaati jechuudha. Fi akkasumas Joordaan Beerut maal fi birrii isaanii irra sila doolaarii ta'eefuu kan biyyoota lamaati jechuudha. Doolaariin fakkeenya warroota Joordaanii fi Beerut jiraniif jechuudha. Biyyoota lama kanaafan biyyoota ijoo qofaan qabadhee dhufe karaa baankiitiin jedha. Akkasuma immoo guyyaa har'aa gara Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan qaqannasee jira jechuudha. Guyyaa kaleerra qaqannasee jira jechuudha. Birriin dabalee guyyaa har'aa birri Israa'el qofaa jechuudha. Birri Israa'eltu dabalee malee biyyoonni hundumtuu karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan qannasanii jiru jechuudha. Baay'ee osoo hin taane saantiba 20, saantiba 15, saantiba 8, saantiba 2, saantiba 3 kana qaqannasee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaa.com guyyaa har'aa xiqqoo qannasee jira jechuudha. Hamma salphumatti Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa irraa hin ka'a. Har'arree Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 64 jechaadha. Akkasuma karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 32 fi saantiba 36 jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 18 fi saantiba 21. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 5 fi saantiba 55. Kan itti aanu Hooman riyaalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 20 fi saantiba 08. Kan itti aanu Dubaa dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 01. Akkasuma immoo Dubaa dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa birrii 32 fi saantiba 99. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 14. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 32 fi saantiba 26 jechuudha. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 28 fi saantiba 95. Kan itti aanu Baareen dinaarri tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 28 fi saantiba 98.
Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 27 fi saantiba 96. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Yuwaan tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 55. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingii tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 21 fi saantiba 32. Akkasuma paawundi sterlingii tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 68 fi saantiba 33. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 89 fi saantiba 40. Akkasuma immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 43 fi saantiba 46. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 2 fi saantiba 65. Koroonaan tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 98. Turkii liireen tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 06. Egyptian paawundii tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 25. Kan itti aanu Yemen riyaalii tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Israa'el shekeliin tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 99 jechuudha. Guyyaa har'aa birriin Israa'el dabalee jira jechuudha. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 88 sharafamaa oolee jira yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Kun salphumatti karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan biyyoon 20 kana fakkaata jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo baankota keessaa baankii Oromiyaatiin illee kana sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtan jechaadha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechaadha. Joordaanii fi Beeruut jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtan diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beeruut yookaan limneen irree birriin biyya sanaa paawundii jedhama jechuudha. Paawundoon immoo baay'ee jira. Paawundiin Beeruut yookaan limneen garuu baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi baay'ee xiqqoo akka birrii Yemen akka birrii Paakistaan fakkeenya fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenya birriin Paakistaan 0 saantiba 56 jechuudha. Ganaa birrii Itoophiyaa guutuudhaaf gana saantiba 44 barbaada jechaadha. Kanaafuu baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundiin Beeruutii jechuudha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaroonni immoo baay'ee jira. Annoo asirratti doolaarii 3 maqaa Ameerikaa doolaarii jedhee Kanaadaa doolaarii jedhee Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechaadha. Isaan kana keessa immoo jechaadha salphumatti isin kan fudhatanii jechaadha Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruut mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 64 jechaadha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu jechaadha. Warroonni Joordaanii Beeruut mana madaabii jirtan jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitti yoo ergattan baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beeruutii jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 32 fi saantiba 36 jechaadha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaan jirtan diinaara miti jechuudha. Warroota mana madaabii jirtaniifan jedheen. Akkasumas immoo Beeruut yookaan limneen irree paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Paawundiin biyya sanaa akkuma jedhee xiqqoodha jechuudha. Salphumatti kana fakkaata jechaadha.
Egaa Joordaan immoo warroonni ala jirtanii dinaara fudhachuu dandeessu jechuudha. Dinaara biyya sanii dinaara yoo fudhattan isaan dura dubbadhee hin herreeggachuu yookaan sassaabachuu dandeessu jechuudha malee warroonni mana mataa jiran Ameerikaa doolaarii fudhatu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.